Hasan Sheikh Mohammed barsiisaa ta'uun hojjechaa turan. Somaaleen tokkoomsuun uummata addunyaa kaan waliin nagaan akka jiraatan gochuu irratti xiyyeeffate. Hasan Sheikh Mohammed pirezidaantii haaraa Somaaliyaa ta'uun filataman. Miseensonni maree pirezidaantii haarawaa kana filatan ammoo ofii isaaniiyyuu bakka bu'oota gosa biyyattiitiin kanneen filatamanidha. Hasan Sheikh Mohammed pirezidaantii Farmaajoo mo'achuun pirezidaantii Somaaliyaa ta'an. Bulchaa duraanii Somaaliyaa kan turan Hasan Sheikh Mohammed pirezidaantii haaraa Somaaliyaa ta'uun filataman. Filannoo miseensonni paarlaamaa biyyattii qofti sagalee irratti kennan kanaan Hasan Sheikh Mohammed pirezidaantii biyyattii yeroo ammaa Mohammed Abdullaahi Farmaajoo kan bara 2017 irraa kaasee aangoorra jiran injifataniiru. Sababa yaaddoo nageenyaatiif uummanni bal'aan sagalee akka kennu gochuun waan hin danda'amneef bakka buutonni uummataa 328 ta'an qofti sagalee akka kennan kan taasifame yoo ta'u, isaan keessaayyuu namni tokko sagalee isaa hin kennine hafeera. Hasan Sheikh Mohammed sagalee 212 argachuun Farmaajoon kan sagalee 110 argate mo'ataniiru. Miseensonni paarlaamaa sadii ammoo sagalee isaanii of jalaa balleessaniiru jedhameera. Bu'aan filannoo kun bara 2012 hanga 2017tti pirezidaantii Somaaliyaa ta'uun kan tajaajilaa turan Hasan Sheikh Mohammed akka aangootti deebi'an taasiseera. Hasan Sheikh Mohammed kanaan dura Mohammed Abdullaahi Farmaajootiin mo'atamanii turan kan aangoo gadhiisan. Filannoon morkiin cimaan irratti gaggeeffame kun si'a sadaffaaf kan gaggeeffame yoo ta'u, sababa walitti bu'iinsa keessoo fi yaaddoo nageenyaaf baatii 15 oliif akka yeroon isaa dheereffamu ta'eera. Akkuma bu'aan filannoo barameen hedduu osoo hin turin Hasan Sheikh Mohammed waadaa kan seenan yoo ta'u, deeggartoota magaalaa guddoo biyyattii Moqaadishoo keessa jiranis qawwee samiitti ol dhukaasuun gammachuu isaanii ibsataa turaniiru. Hasan Sheikh Mohammed amma waggoottan 4 itti aananiif ni tajaajilu. Filannoo dilbata dabre gaggeeffame kanaan miseensonni paarlaamaa sagalee isaanii kan kennan buufata xayyaaraa magaalaa Moqaadishoo eegumsi addaa taasifamuuf keessattidha. Yeroo filannoon kun gaggeeffamaa turetti sagaleen dhoo'insaa dhaga'amaa turullee namni du'e akka hin jirre gabaafni poolisii himeera. Akka pirezidaantiin haaraa Mohammed dhiibbaa hamaa hongeen qaqqabsiise kan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoota miiliyoona 3.5 beela hamaaf saaxilameera jedheef fala barbaadu ta'a. Hojiin cimaan garuu Somaaliyaa harka caalu qabatee kan jiru Alshabaab irraa deebisee to'achuudha. Gareen Alqaayidaa waliin hidhata qaba jedhamu Alshabaab biyyattii gara caalu qabatee kan jiru yoo ta'u, irra deddeebiinis magaalaa guddoo biyyattii kan taate Moqaadishoo fi bakkeewwan birootti haleellaa geggeessa. Kana malees biyyattiin qaala'iinsa gatii nyaataa fi boba'aa sababa waraana Yuukireen hammaateen miidhamaa jirti. Mootummaan biyyattii waraana Alshabaab irratti geggeessuuf gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa gargaarsa argachaa kan jiru yoo ta'u, loltoonni 18,000 biyya sanitti bobba'aniiru. Tasgabbii dhabuun sababoota Somaaliyaan filannoo osoo hin geggeeffamin akka turtu taasise keessaa tokko kanaadha. Erga bara 1969 irraa kaasee Somaaliyaan filannoo dimokiraatawaa namni kallattiidhaan sagalee isaa irratti kennatu qabaattee hin beektu. Filannoo bara 1969 hordofee fonqolcha mootummaa, bulchiinsa abbaa irree fi walitti bu'iinsa milishoota gosaa akkasumas finxaaleeyyii hirmaachisuu hordofeeti. Kan ammaa kun ammoo pirezidaantummaa kallattiin alaa Somaaliyaa keessatti marsaa sadaffaatiif geggeeffamedha. Filannoowwan biyyattii kanaan dura turan biyyoota ollaa Keeniyaa fi Jibuutii keessatti ture kan geggeeffaman. Filannoon kun bara darbe yeroo barri turtii aangoo Farmaajoo waggaa 4 itti xumurametti geggeeffamuun irra ture. Haa ta'u malee garaagarummaa siyaasaa fi tasgabbii dhabuun filannoon kun akka duubatti harkifatu taasiseera. Kanaan wal qabatee Farmaajoon akka aangoorra turu taasiseera. Miseensonni maree pirezidaantii haarawaa kana filatan ammoo ofii isaaniiyyuu bakka bu'oota gosa biyyattiitiin kanneen filatamanidha. Miseensonni paarlaamaa filatan kunniin buufata xiyyaara guddaa Halanee Kaampii jedhamu keessatti eegumsi addaa taasifamu keessatti ture.
Bakki kun buufata xiyyaaraa ergama humna gamtaa Afrikaa akkasumas bakka dippiloomaatonnii fi dhaabbileen gargaarsaa keessa jiraatanidha. Filannoon dilbata kaleessaa kun sababa sakatta'iinsa cimaa tureerraan kan ka'e sa'aatiiwwan muraasaaf duubatti harkifateera. Filannoowwan yeroo darban yeroo kaadhimamtoonni maallaqaan sagalee bitachaa turaniiru himannaan jedhu tureera. Filannoon pireezidaantummaa miilanaan dubartiin tokkittiin hirmaatte ministeera dhimma alaa duraanii Fooziyaa Yuusuf Aadam Marsaa duraatiin mo'atamtee baateerti. Filannoowwan darban keessatti Alshabaab geggeessitoota gosa doorsisuurra darbee ukkaamsee dhabamsiisuyyuu ture. Alshabaab filannoo kan islaama hin taane keessatti maaliif hirmaattu jechuun ture kan isaan doorsisaa fi ukkaamsaa turan. Filannoo miilanaa kanarratti ammoo Alshabaab deebii kennuurraa callisuu waan filate fakkaata. Kanaaf ammoo sababiin miseensonnii fi deeggartoonni isaa dhoksaadhaan teessuma paarlaamaa argachuudhaan sirnicha keessa seenaniin qabsoo keessaa taasisu sodaa jedhuun ture. Pireezidaantiin haaraa Somaaliyaa Sheek Mohaammed eenyu jennee eenyummaa isaanii yoo sakattaanu pireezidaantiin Somaaliyaa haaraa amma filataman kun hojichaaf nama haaraa miti. Bara 2012 hanga 2017tti pireezidaantii 8ffaa Somaaliyaa ta'uun tajaajilaa erga turanii booda bara 2017tti ammoo aangoo kan gadhiisaa jiran pireezidaantii Mohaammed Abdullaahi Farmaajoodhaan mo'aman. Pireezidaantiin kun dilbata darbee biyya gaanfa Afrikaa rakkoo nageenyaa keessa turte kana keessatti yeroo lammaffaaf pireezidaantii ta'uun filamanii seenaa haaraa hojjetan. Dorgommiin pireezidaantummaa kun falmii cimaan irratti mul'achuun marsaa sadaffaaf sagalee kennuutti cehee ture. Dorgommiin akkasii seenaa biyyattii keessatti mul'atee hin beeku. Hasan damee barnootaa kan qo'atan yoo ta'u, duulli filannoo isaanii Somaaleen tokkoomsuun uummata addunyaa kaan waliin nagaan akka jiraatan gochuu irratti xiyyeeffate. Wixata yeroo sirna kakuu galaniis kana osoo hin eerin hin darbine. Waadaan isinii galaa biyyoota ollaa fi michoota keenya idil addunyaa waliin walitti hidhachuun ni hojjanna jedhan. Dubbiin isaanii araaraa fi nagaa fiduu irratti kan xiyyeeffatee fi lammiilee Somaaliyaa hundaaf walqixaan akka hojjetan waadaa seenan. Sirna sagalee kennuu marsaa sadaffaa irratti sagalee 214 argachuun garaagarummaa guddaadhaan morkataa isaanii aangoo irra jiran Farmaajoo kan sagalee 110 argatan mo'atan. Kun nama bara 2017 isaan injifate irratti akka haaloo bahuuti. Waggoota lamaan darban Moqaadishoo keessatti kan dabarsan Mohaammed Hasan filannichi yeroo kaa'ameef keessatti akka geggeeffamuuf duula geggeessaa turaniiru. Paartiin mormituu tokkummaa uumuun wixinee fi Farmaajoon erga aangoo isaanii waggoota lamaaf dheeressuuf yaalanii morman keessaa tokkodha. Hasan Sheek Mohaammed morkataa isaanii Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo mo'achuun haaloo bahatan. Gurraandhala 2021 yeroo humnoonni nageenyaa hoteela isaanii Moqaadishoo jiru cabsanii seenuun mormii paartileen mormitootaa karoorsaa turan dhaabsisuuf yaalan dhiibbaa keessa galanii turan. Yeroo waraana waliinii Somaaliyaa waggoota 30 ture keessa hooggantoota muraasa biyyuma keessa turan keessaa isa tokkodha. Pireezidaantiin gara aangootti dhufan kun biyya rakkoo hedduun muddama keessa galtee Farmaajoo harka aangoo fudhatu. Uummanni miiliyoona 3.5 ta'u deeggarsa nyaataa ariifachiisaa kan barbaadan yoo ta'u amma beelaaf saaxilamaniiru. Kana malees qaala'insa jireenyaa biyyattii keessatti sababa waraana Yuukireen hammaateen dhaabsisuuf irratti hojjetu. Rakkoon biraa inni isaan furuuf hojjetan ammoo wal dhabdee mootummaa federaalaa fi mootummoota naannolee biyyattii gidduutti uumamedha. Somaalee keessatti yeroo hedduu kan ka'u rakkoon malaammaltummaa furmaata hin arganne. Xiinxallitoonni akka jedhanitti pireezidaantichi hariiroo biyyoota akka Keeniyaa, Jibuutii fi Yuunaayitid Arab Emireet irratti hojjechuu qabu. Pireezidaantiin aangoo dabarsaa jiran Farmaajoon yeroo garaagaraatti hariiroo Keeniyaa waliin qaban addaan kutaniiru. Akkasumas daangaa galaanaa irratti wal dhabaa turan. Bara 2012 keessa mootummaa Somaaliyaa biyyoota addunyaa kanaan walitti hariiroo akka qabaatu kan dalagan yoo ta'u, hariiroo biyyoota Afrikaa fi biyyoota lixaa waliin qabanis deebisanii haaromsan. Haa ta'u malee yakka malaammaltummaa akka malee babal'atee ture dhabamsiisu
dadhabuu isaaniitiin hedduu ceephaamaniiru. Bara 1955 kutaa Hiiraan jedhamtuu giddugaleessa biyyattii keessatti kan dhalatan Hasan ollaa Moqaadishootti guddatan. Bara 1981 digrii isaanii yuunivarsiitii biyyaalessaa mootummaa Somaaliyaa Naashinaal Yuunivarsiitii jedhamurraa teeknikaal injinariingiidhaan eebbifaman. Osoo digrii lammaffaa isaanii yuunivarsiitii Bihoopaal Hindiitti hin xumurinii fi aangootti hin dhufin dura barsiisaa ta'uun hojjechaa turan. Yeroo achi deebi'an ammoo ministeera barnootaatti leenjii barsiisota Yuunaayitid Neeshiniin deeggaramu qindeessuuf ramadaman. Bara 1991 yeroo mootummaan giddugaleessaa kufu Hasan qondaala barnootaa ta'uun dhaabbata UNICEF galuun kibbaa fi giddugala Somaaliyaa keessaa yeroo imalaa turanitti dameen barnootaa hammam akka kufe hubatan. Waggaa 3 booda erga waraanni banamee Moqaadishoo keessatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa tokko banan. Al-Islaa garee jedhamu damee Musliim Biraazarsihuud kan walitti bu'iinsa gosaa mudate keessatti deebisanii sirna barnootaa ijaaruun qooda olaanaa bahatee waliin hidhata qabu. Manneen barnootaa hedduu sirna barnoota isaanii kan musliimaa tahe kan biyya Suudaanii fi Misrii waliin wal fakkaatu hundeessaniiru. Haa ta'u malee garee jihaadistoota Alqaa'idaatti hidhata qaban Al-Shabaab mormuun beekamu. Namni kun nama amantaa Islaamaa hordofanii fi hin cimsine jedhamuun kan beekaman yoo ta'u tokkummaa mana murtii Islaamaa jedhaman waliin walitti dhufeenya qabu jedhama. Gareen kun waraana waliinii biyyattii mudate keessatti seera maleessummaa mudate dhabamsiisuuf jecha jalqaba abbootii qabeenyaa biyyattiin kan hundaa'edha. Bara 2006 manni murtichaa amma tokko Somaaliyaa keessatti nageenya akka dhufu taasisee ture. Booda Itoophiyaan dhiibbaan Al-Shabaab gochaa ture dabalaan biyyattii weeraruun aangoo irraa buuste. Deeggartoonni isaanii gocha kamiyyuu nagaa fi tasgabbiin biyyattii fida jedhanii yaadan hin deeggaru jechuun ibsu. Kanumaan walqabatee pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden loltoonni Ameerikaa deebi'anii Somaaleetti akka bobbaafaman murteessuu aangawoonni Ameerikaa himan. Murteen kun murtee kana dura pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp loltoota Ameerikaa 700 Somaaliyaa keessa akka bahan bara 2020 murteessan ni jijjiira. Murteen US kun kan dhagahame Somaaliyaan pirezidaantii haaraa erga filattee boodaadha. Pirezidaantiin Somaaliyaa haaraan Hasan Sheekh Mohammad gaafa wixata michuu biyyattii idil-addunyaa waliin akka dalagan himaniiru. Sababii hidhattoota Al-Shabaabiin Somaaliyaan akkaan hubamteerti. Ammallee gareen kun bakkeewwan to'ate keessaa qaraxanii funaana. Marsaa ammaan loltoonni Ameerikaa 500 caalan akka bobbaafaman dubbiimtuun mana maree nageenya biyyaalessaa US aadde Adriyeen Waatsan himaniiru. Ibsi mootummaa US murtee kana dura bulchiinsi Doonaald Tiraamp filate jarjarsuudha jechuun qeeqeera.